keessattuu hojii kanarratti ni milkoofta maallaqa hanga kana ergi isan boodammoo maallaqni kee kun hanga kanaa ta'ee siif ba'a jedhamee kan dagamee kan gowwoomfame yeroo ammaa kanatti haalan taane keessa galee maallaqa isaa dhabuu irra darbeellee jechuudha. Namni miliyoona tokko nyaatamee jira, namni 900 nyaatamee jira. Maallaqa isaa nyaatamuu irra darbeetu immoo boonni isaa gara sammuu namaallee fudhachuutti kan deemedha. Inni kun immoo kan inni ilaallatu namoota biyya Arabaa jiran qofa otoo hin taane namoota biyya keessa jiranis namoota biyya Arabaa jiranis karaa hin beekamin karaa adda addaatiin si barreeffama, sitti himama, haala adda addaa si gowwoomfama. Maallaqni kee muxuxxi gootee akkaawuntii kee irraa baastee fixxaa. Harka kee irraa baaftee fixxaa, akkasumallee liqeeffattee itti galtaa. Inni lafa qabu lafa gurgure, inni horii qabu horii gurgure, ittiin bor makiinaan bita je'eetiin jechuudha. Rakkoon qabu je'ee itti gala jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon har'aa baay'ee tokko akka isin fayyadu abdii guddaan qaba jechuudha. Hundumti keessan viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Kuni nan qaqqabu kuni nan ga'uun jedhiina. Akkaataa itti maallaqni keessan nyaatamu yookiin akkaataa itti gowwoomfamtanii maallaqni keessan nyaatamu isinittiin hima. Tokko tokkoon dubbii qabatamaa ta'eetiin namoota nyaataman fakkeenya godhadhe. Anaanis immoo namoota kootu kana hojjedhu jedhan fakkeenya godhe misejjiisaa jechuudha. Dursa misejjiin ana amma iskiriinii irra kana isinii kaa'u jechuudha. Warri Amaariffa dubbistan Amaariffa dubbistu, warri Oromiffa dubbistan Oromiffa dubbistu. Dhugaa ilma Waaqayyoo barreeffama kana anaaf naa barreeffame. TikTokii irraan keessumaan nagaa fattee misejjii kana naa barreessite iskiriin shuuton godhe jechuudha. Isheedhaan immoo dafee yarichuma biloo godhe jechuudha. Akka kanatti namoota maal jedhu akkamittiin akka isaan sin nyaata yookiin immoo akkatti dagamtu shamarran mana Arabaa keessa jirtan. Keessattuu otoo mana Arabaa keessa hojjettanii miindaa mataa keessanii otoo nyaachaa jirtanii hojii dabalataa kan yeroo kee hin fudhanne kan bakka ammatti jirtu bakkuma ati teessu kana teessee maallaqa kee qofa erguudhaan maallaqa guddaa fudhattee kan jijjiiramtee biyya kee jijjiirtee of jijjiirtee haadha makiinaa taatee haadha manaa taataa jedhaniitu si barreessu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoota nyaataman example fakkeenyaaf namoota nyaataman warreen suura asirratti argitan sinitti nan argisiisa suurota isaanii warran kana akkasumallee jechuudha. Yaasuu birraan beektu baay'een keessan. Yaasuu birraa eengadda 900 nyaatame. Akkamitti nyaatame yoo jettanii yeroo jalqabaaf wanti kun akkam jedhamee bahameera appilikeeshinii qaba. Appilikeeshinii kun Zebraa jedhama. Akkasumas shippi jedhama. Jijjiirame seera qaba. Seeraan ejjennaa baankii waliin Awaash baankii, Nigid baankii, Commercial baankii, Sinqee baankii akkasumallee Wagaagin baankii hunduma wajjinii wal qabata. Nuti nama seeraan ejjetu jedhaniit namoonni biiroo keessa jiranillee wal abaabaliin nama guddaa jechuu dhugaa waaqaan siniin jedha. Nama guddaa, nama beekaa, nama akkam siniin jedha barumsaan sadarkaa guddaarra jiru dagameera jechuudha. Maal jedhu iskeelii qaba. 12,000 irraa ka'a. 12,000 kaffalta dura. 12,000 irraa ka'atii sadarkaa dandeettii keetti kaffalta. 12,000 jira, 30 jira, 45 jira, 50 jira, hanga 70, 80 hanga 200 jira. Kana kaffalta. Gaafa kaffaltu kaffaltiin isaas immoo akkasuma wal caala jechuudha. Yeroo wal caalu namni kana yoo kon fakkeenya 12,000 yoo galte guyyaatti immoo 8,000 7,000 oolta. Birriin kun itti ejjette inna gadda miti itti ejjetta miti baankiitu si buusa miti. Yeroo itti teessee ilaaltu 12,000 argattu guyyaatti hanga gaafa guyyaa 30 keessaa baafattee amma immoo maal siin jiru iskeelii sii kennu. Iskeelii isaan sii kennan immoo sadarkaa guddinaa jedhanii ammas sadarkaa guddinaa wayii sii kennu. Ammas itti dabalta. Amma immoo isaa olitti argatta. Ammas sadarkaa guddinaa argatta. Yeroo kana ati immoo maal ta'aa deemta? Hamilee godhachaa, jabaachaa, uffee baqqaanii hiyyummaa keessaan ba'a, mana namaa keessaan ba'a. Wayyoo maatii koo akkanatti hin jijjiira, ofiin akkasitti jijjiira. Utuun beekamin libsuu ijaa keessatti ani waggaa keessatti jijjiirama hanga kanaan argaa lakkaa jechuudhaan si harkaa sassaabanii waan dalagde hundumaa si harkaa fixanii akkasumas waan manaa qabdu akkatti dabaltee ji'a isa umaa kanarra ati miliyeena baafatta siin jedhu. Miliyeena baafadha gaafatti jettee qophooftee qoraafattee teessu isaan bilooksi godhan hin jiran bilook taate.
maallaqa kee hunda sirraa nyaatanii waan isa bu'aa achirraa buuftee sirraa nyaatan isa manaatti dabalaa guddinaaf itti daddabalaa turtellee sirraa nyaatan yoo itti dubbatte bilooksi godhu kan isaan haasa'an afaan Faransaayii fi Ingiliffaatiiniya kan isaan haasa'an sanuu viidiyoo sekendii shanshanii sii ergu isaan jedhe viidiyoo sekondoo shanshanii sii erganii viidiyoo sana ilaallatta wayyoo sadarkaan kiyya akka kanatti guddatee jetta hamilee godhatta jechuudha. Akkasumas immoo shamarran biyya Arabaa keessa jiran amma maal jedhu nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'uu jedhu. Akkuma nama amantii qabuutti nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u obboleewwan kiyya akkasitti jijjiiramta koottu jedhu. Isaan kun kan isaan miidiyaa irratti as bahanii koottaa nutti dabalamaa jiran aqii maamila fiduu jedhu. Ofii kee gaafa aqxeetti dabalamtu aqiitii maamila yookiin immoo nama 10 fidii jedhu. Nama 10 nama 9 nama hanga kana gaafa fiddummoo hanga kanaa ol argatta jedhu. Kanaaf maal godhu aqaniitti dabalamanii waan godhan gaafa aban misejjii as bahaniitiin ofii isaanii koottaatti dabalamaa jedhanii hiriyoota isaanii walitti sassaabu jechuudha. Sobadha yoo jettan namoonni dhuguma abeen sobda'atii dogoggoratti nu deemsisaa jirta akka nuti hin guddanne barbaadaa jirta guddina keenya qabaa jirta. Maaliif akka nuti kanan ejjenne barbaada yoo jettan dhugaa waaqayyo komentii jalatti barreessaa Kiristoosiin misikirii kooti. Ani dhugaadha itti galeen beeku waaqayyoof galannaa ta'u garuu ijoollee baay'ee na biraan na goyyomsanii ana fakkeenyaaf jechuudha. Yeroon haaraa reefu ofii koo bilbilallee hin qabu sinitti meetiin jira. Bakka damam jedhamuun dhaqe mana namaa. Wayyoo ani nama afaan koo dubbatu argee numan gaggabe guyyaa sana obboleettiin kun maqaan Shifaanosee jedhamte jechuudha. Isheen keenya argite mana namaatti mana obboleessa namicha kanaatti wal agarree maallaan jetti koottuutii hojii kana gallaa makiinaa badhaafamtaa jetti waliin saayyuu naan galle ani ciraama isaa waan isheen akka jechuun maal akka gochaa jirtuyyuu naan galle isheen nama bilbila qabu nama miidiyaallee beeku ani nama miidiyaa beeku miti nama jaama duudaadha bakka wanta takkallee beekun ture waan isheen jettu naa galuu dideetuma irraa callise guyyaa lama wal bira bullee. Akkasitti galtee makiinaa argattaa ati immoo nama biraa gaafa fiddummoo kanatu sii ta'a ofii keetii immoo nama barbaade akkas naan jette maali nan nama barbaade silaa otoodhani uguma waaqa yeroo sana bilbila qabaadhe dhugaamatti kana nan go'an ture waan kana nan go'an ture kun akka hojii seexanaa ta'es hin beeku kun akka gowwoomsaa ta'es wanti naa galeeru tokkollee hin beeku ture amma TikTokii irratti dhufanii keessaan hojiin kee Sindaangeessu manuma kana teessa dhaabbanni keenyi kana karaa Feesbuukiitiin nama xinnaa miti. Karaa TikTokiitiin nama xinnaa miti. Dhaabbata keenyatti dabalami har'a boru ati jireenya ajaa'ibaa jiraatta. Mana akkasiitti galta mana kanatu sii kennama makiinaa kana sii kennama jedhanii si goyyomsu jechuudha. Ati immoo hiriyoota kee wal ajaja sitti kennameef jecha hiriyoota kee funaantee itti galta. Akkasumallee jechuudha fakkeenya viidiyoo tokko gadda argitanii ta'e TikTok irraa muranii fidanii jiru jechuudha. Namichi tokko ani nama seera la'uu jechuun nama waa'ee seeraa hojjetu jechuudha. Waa'ee seeraan hojjedhaa biiroo keessatti koottaa jenne biiroo keenya wajjin walii gallee jedhe dhugaa waaqaa isiniin jedha. Biiroo keenya wajjin walii gallee mana keessaa birriin qabu hundumaa fixee mana keessaa soofaa gurguree jee dhugaa waaqa hanga biddi libsii mana keessaa gurguru biddi libsii uffatanii ciisan mana keessaa gurguree hanga haadha manaa isaarraa adda bahuu jechuudha. Maaliif jecha kanaaf jecha qumaaraa kanaaf jechuudha jechuudha. Akkasittiin aqee jireenyi isaa burjaaja'ee booda ga'ee sammuu isaayyuu dhabe jechuudha. Sammuu isaatu walaalee maraatee seexanirraa iyyitee lafan lafee jechuudha. Lafan lafeetiin akkas taate gaafa jiru gaafa haadha manaasaa waamanii gaafa gaafatan eeyyeen abbaan manaa koo qabeenya qabnu hunda gurguree soofaa gurguree televezyiinii gurguree biddi libsii manaa baasee gurguree waa hunda gurguree cirraasha ishee anaaf inni adda baane akkasittiin jireenya keenya akkasitti bajabbajina maal agoota gaafa jiru nuti biiroo wajjinii walii gallee sadarkaa akkasii argattu kana argattu yuun jedhanii birrii achi funaanee yeroo itti laachuu ko malee hin beeku itti laadhee itti funaanee itti kennuu kiyya malee waan takkayyuu hin beeku wanti ani sammuu koo keessa jiru tokko hin guddannaadha kun immoo ana bichaatoo hin taane hojjettoonni biiroo koo hundumti isaaniitillee akkas ta'anii je isaanis nam tokko amma yaasuun eengadda mataa koo aniyyuu nama 9 itti dabale yaasuu birraa beektu yaasuun birraa nama jabaa nama fakkeenya yuutuuberoota ta'ee nama nu gorsaa nuti immoo nama isaan jalatti barataa turreecha akkasumallee Saayidoo faa kana biratti hin beektu yaasuudhaan ani ilkaan kiyya buqqaate kanallee
dhaabbachuu sassateetaniin 900 irra ga'ee jedhe. Sayidoon faammoo kanaa olitti nyaataman jedha. Miliyoona meeqa nyaatamtu? Namoonni tokko 900 eessaa fiddee kana gooteeti biyya keessa teessee naan jedhan faannatti qoolla danfaa jira jedhe. Garuu dhugaa rabbiiti, rabbi shahaadaa kooti jedhe. Rabbi shahaadaa kooti 900 qaa godhee nyaachiseen taa'ee garuu fayyaa kooti rabbiif galanni haa ga'u. Namoonni kaan immoo narraa baradhaa. Akka waan kana namni tokko isin dagee isin goyyomsee waan kanatti hin galle je. Nuyi namni biyya Arabaa jirru dhugaa waaqa keessattuu jechuudha komentii cufatu ijoollonni akkas hojjetan kun. Ani Saudi Arabiyaan jira, ani Dubaayeen jira, Imiraat keessa addoo akka kanaan jira, lakkoofsa koo maaloo jalaa fudhadhaati keessaan na dubbisan lubbuu eessa jirta maaloo lubbuu na dubbisan jedhan dhugaa waaqayyoon miseejiin arge jechuudha. Lubbuu maaloo na dubbisi ani ittan dabalama maaloo kan jedhan baay'eetu jira. Maaliif jennaani waan kana dhaga'anii hin beekan jechuudha. Waan kana arganii hin beekan jechuudha. Waan arganii hin beekneef kana ta'u. Tokko immoo anuu kana nyaatameen irraa deebi'ee adaraa keessan ittiin galiina warra jedhan yeroo komentoota akka kana argan immoo komentii isaanii ziqqi go'atanii qollofatanii ufanii beeksisa isaanii dabarsu lakkoofsa isaanii qabattee aqxeetiin ifaan haasofti namoonni tokko namni beekumsa hin qabne jechuudha. Kanaaf obboleewwan keessan biyya keessa jiranittillee adara barataan har'a guyyaa har'aa kana jechuudha. Barataan maatii isaa harkaa maallaqa funaanee waan kanatti galee ofii sammuu dhabee maatii isaas gadoochee jirutu jira. Hanga wayyaa isaanii gurguruu ga'aniitti ila hanga kitaaba hanga laptoobii gurguranii itti ga'anii jiru. Maaliif namni maallaqa irratti du'a waan ta'eef nan guddadhatti fakkaata dhugumatti fakkaata waan ta'eef obboleewwan keessan biyya keessa jiranittis himaa. Obboleewwan keessan biyya Arabaa jiranittis himaa odeeffannoo kana babal'isaa waliin ga'a. Isiniin jechuun barbaadaa dhugaa waaqayyootiin namni tokko akka miidhamuun barbaadu ani yoo dogoggoreera ta'e immoo dhugumatti waan ani dogoggora qabaadhe immoo dhiifama naaf godhaa. Gaaffii keessa yaada qabdan barreessaa nagaan.